addunyaatti beeksisaa. Isaan keessattuu gara mana kitaabaa keenyatti fida. Yoo koronaan darbee fiizikaalis hin banna. Haga koronaan jirutti garuu dhorkas waan ta'eef banuu hin dandeenye. Kanaaf ammaa fi weebsaayitii irra jirra. Akkasumas egaa buna qabna. Buna akka hin daganne buna biyya keenya qabna. Buna sana dhugaa hunduma caala buna dhugaa achi kitaaba keessan akka dubbistanii qorsos qabna, akaayii qabna. Akaayis namoonni barbaadan nu ajajadhaa asirraa. Akaayiin keenya akaayii garbuuti, akaayii boqojjiiti, akaayii baay'ee beekamaa, baay'ee gaarii. Akaayii eelsaa jedhan sana gadi miti. Dhandhammina addaa kan qabudha. Akaayii kanas hin dagatinaa. Kanaaf erga kana jenneen booda gara oduu keenyatti deemnaa. Oduun keenya har'aa egaa akkuma asirraa argitanii waraanni Tigraay fi Abiyyii akkuma itti fufetti jira jedha. Waa'ee kanaas isinitti himna. Lammaffaa oduun keenya Oromiyaan akkam tolte isinitti himna. Sadaffaa seeneetaroonni Ameerikaa maali jedhanii maaliin akeekkachiisa ta'e kana isinitti himna. Kana hundumaayyuu egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin taatanii nu dhaggeeffattanii isin gaafanna. Okay, I am watching you live video. Your voice is very low. Okay. Tole. Amma hin dhaga'ama. Yoo dhaga'amee dhaga'amuu isaa natti himame. Maayikii fayyadamuun qaba. Amma dhaga'ama. Hayyee egaa galatooma waan nu dhaggeeffattanii fi oduun keenya har'aa inni jalqabaa waa'ee waraana Tigraay irratti waraanni Tigraay maalirra jira kan jedhudha. Sagaleen ammallee hin dhaga'amu. Hello. Yaa amma hin dhaga'ama jedhama. Hayyee galatooma. Egaa inni dura waa'ee waraanaa isinitti himna. Waraanni Abiyyii fi Tigraay gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun hammaatee deemaa jira. Waraanni kun gara kibbaatiin keessattuu karaa raayyaatiin waraanni biyyattii rukutamee jira. Gara dhiyaatiinis karaa walqaayitiin rukutamee jira. Haa ta'u malee waraanni kun karaa dhihaa, karaa Shiree fi karaa Aksuumiin waraana hamaatu gaggeeffamaa jira jedhama. Mootummaan akkuma jedheeyyuu Aksuum qabadhee jira jedha. Waraanni kun amma akka dhageenyutti waraanni kun bal'inaan kan gaggeeffamaa jiru Shaabiyaadhaani. Shaabiyaanii makaanaayizidii gurguddaa hirmaachisee waraana kana baay'ee rukutaa jira, baay'ee miidhaa jira akka dhageenyutti. Warri Tigraay karaa kaabatiin baay'ee miidhamaa jiru. Dura karaa Zaalambasaatiinis waraanni jalqabee ture. Karaa Zaalambassaatiin waraana dhufe sanii ofirraa rukutanii achiin booda namni hedduun baqateeyyuu karaa Zaalambassaa kanaanii hanga sanaafee deemee ture jedhanii. Haa ta'u malee amma karaa saniin cimanii karaa Xooranaatiinis galanii Addigiraatii baay'ee miidhanii jiru jedhama. Kan immoo mootummaan Addigiraat qabamtee jirti jedha. Warri kun hagammaa Addigiraat qabamtee fi hin qabamne wanti jedhan hin jiru. Haa ta'u malee warri Tigraay illee akka amananitti naannoo Addigiraatii meeshaa waraanaa gurguddaadhaan keessattuyyuu makaanaayizidiidhaanii uummata Tigraay hedduu miidhaa jiru jedhanii jiru. Mootummaanis akka dubbatetti Aksuum qabannee jirra. Aksuum buufata xiyyaaraa Aksuum warri wayyaanee barbadeessanii deemanii kan isaan jedhanii akka nutti fakkaatutti isaanii qabeenya isaanii waan barbadeessan nutti hin fakkaatu. Hunduma caalaa meeshaa gurguddaa Shaabiyaa kanatu waan kana hojjechaa jira yookiin warra Shaabiyaatu barbadeessaa jira. Wayyaaneen akka jedhanitti warri Abbutti akka jedhanitti Shaabiyaan kana caala iyyuu seenee mana barumsaa, hospitaalaa iddoo garagaraatti deemanii saamaa jiru.
karra maskootii yookiin fooddaa otoo naaf hin buqqifatanii deemanii gara Asmaraatti galaa jiru. Kuni waan saba Eertiraatirraa eegamus miti, wanta loltuu sanirraa eegamus miti. Kanaafiyyuu waraana kana keessa kan nu miidhaa jiru nuti waraanicha kana kan nurratti gaggeessaa jiranii biyya sadii. Tokko Itoophiyaadha, lammaffaan Eritiriyaadha, sadaffaan immoo Yuunaayitid Arab Imireetidha. Abiyyiin kufa jedhanii kan eegaa turanii keessattuyyuu karaa Oromootiinis karaa namoota baay'eetiinis qabsoon kan godhamaa ture karaa dippiloomaasii hunda kufee faayinaanshaaliis haala kanaan hin dandamatu gaafa jedhamu mootummaa Yuunaayitid Arab Imireetitu maallaqa baasafii jira dirqoo kafalaafii jira qarshii hedduu namtichi warri Yuunaayitid Arab Imireetii kun kennaafii jiru jedhama. Haala kanaan egaa nurratti duulanii jiru jedhanii jiru. Kana jechuun dadhabbinni akka jiru nutti mul'isa. Jechuun warri Tigraay hanga dura ga'an hanga dura godhan sana yookiin hanga dura deeman sana hanga dura jiran sana gochaa hin jirani. Keessattuyyuu boba'aan dhabamuun meeshaan waraanaa nyaanni waan garaagaraa dhabamuun kun rakkoo guddaa uumee jira. Kana wajjiniin ibsi isaan har'a baasan akka himutti dhaabbilee 34 guutuu baankii akkaawuntii baankii isaanii cufuun waan silaa ta'uu hin malle kanas mootummaan Abiyyi kana sirriin goone kun baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafi kunis akka uummata Tigraay miidhaa jiru kan isaan dubbachaa jirani. Egaa walumaa galatti waraanni kun amma garamitti goraa? Waraanni Abiyyi ammallee taananii cimee deemaa hin jiru. Gara kibbaatii fi gara dhiyaatiin socho'aa galaa hin jiru. Kanaaf Shaabiyaanis amma naannoo Maqalee jirra akka ibsaarraa kennanitti naannoo Maqaleetti galuudhaa fi Maqalee irratti akka isaan jedhanitti egaa baay'ee waan nama naasisuudha. Waraanni ammaanachi waraana loltuu miti jedhu. Waraana loltuu otoo hin ta'in waraana taankii fi marfiidhaan waraanamuu jedhu. Kana jechuun Maqalee barbadeessuudhaa fi murteessanii jiru fakkaata. Baay'ee rukutuu fi miidhuudhaa fi waan itti qophaa'aa jiran fakkaata. Deebii karoorri kun istiraateejiin kun akka nutti fakkaatutti dura Shaabiyaan marfii fi taankiidhaan erga baay'ee rukutteefiin booda loltuun Shaabiyaa Maqalee keessa galuu hin barbaadanii humna Tigraay akkasitti ergaa miidhanii dadhabsiisaniin booda dhumarraa loltuun Itoophiyaa akka galuu fi milishaan Amaaraa akka galu poolisiin Amaaras akka galu waan barbaadan fakkaata. Tarsiimoon isaanii akkasitti waan deemu fakkaata. Maaliif yoo loltuu Eritiriyaa qabatanii galanii qabamee jedhee fuulduratti rakkoo uumuu danda'a. Kunooti isaantu biyya sadii wajjin wal waraanaa turre jedhanii international communitytti argisiisuu barbaadu. Haa ta'u malee amma egaa fuuldurattis kan isinitti himnu oduu keenya sadaffaa irratti kan araarri bal'inaan itti adeemaa jira. Gaafiin araaraa kun iddoo garaagaraatti gaafatamaa jira. Akkuma kaleessa isinitti himnee Afrikaan kibbaa gaafattee ture. Afrikaan kibbaa pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaphosaanii gaafatanii akka jedhanitti Abiyyi wajjin bilbilaan iyyuu gaafatanii achiin booda Abiyyi tolee jedhanii ture. Garuu araara kana kan didaa jiru tokko Eritiriyaadha jedhu Isaayyaasii tasuma araaramuu hin qabdu jedhanii gama biraatiin immoo warri Amaaras araara kana didaa jiru jedhanii araarri kun hin barbaachisu jechaa jiru jedhanii international community'n garuu baay'ee dhiibbaa irraan gahaa jira. Kanumaa fi egaa waan araarri kun deemaa jiru kan nutti fakkaatu har'a African Study Conference irratti paanaalii tokko irratti Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin hirmaannaa ture iyyuu haa ta'u malee Dr. Tsaggaayee Araarsaa hin argamne achirratti argamuu dhiisuu akkuma walgahii yeroo kaanii yookiin akkanumaanii miti qarshii doolaara 300 kafalameeti kan seenamu achi seenuudhaaf waraqaa achitti dhiyeessuudhaaf hirmaachuudhaaf namni tokko doolaara
300 kaffaluu qaba. Egaa doolaara 300 kaffalee hin hafa jennee hin yaadnu waanuma cimaatu isa qabate malee. Egaa achirraa waltajjiirraa namni waltajjii geggeessu suni akka dubbatetti araara TPLF fi Abiyyi kana keessa jira waan konstituushinii kanarratti ekspertii waan ta'eef araara kanaaf deemee jedhani waltajjii irraayi. Egaa hagam akka dhugaadhaa sobaa wanti beekamu hin jiru garuu wanti waltajjii irraa himame isa kanaadha. Kanaaf egaa araarichi amma Abiyyi akka jedhutti warra dhufan kanas tokko tokkoon hin simadhaa jechuun waan nama kofalchiisudha. Tokko tokkoon simate sadii erga tokko simate difference hin qabu doesn't mean anything waan addaa hin qabu maaliif tokko tokkoon hin simadhaa garagaran simadhaa maaliin hin jiru inni guddaan garuu jarri kun kan dhufanii araaraaf dhufu akka hin dhufnes hin jenne kana jechuun waan himau sodaatan malee waan tokko jira araaramuudhaaf hin jira. Amma international community'n baay'ee dhiibbaa irratti godhaa waan jiruuf yeroo wayitti torban dhufu kana keessa sanbattan kana torban dhufu kana keessa wayinuma uumama jenneeti yaanna. Torban dhufu kana keessa waraanni kun hanga amma isaanis warri Tigraayis baay'ee cinqamanii boba'aa fi waan garagaraa keessaa rakkoon isaan mudataa fakkaata. Waan shorteejii waan jiruuf inni kun furamee garaan saaqamee isa sana argatanii namni waan nyaatu argatee jennaani isaanis humna argatu achiin booda waraanichi dafeen dhaabatu yoo sana ta'uu baatee torban dhufu kana immoo warra beela'e kana warra namoota rakkatan kanaa fi karaan hin saaqamu taananii Abiyyi irratti rakkoo guddaan ga'uu danda'a yookiin international community waan dabarsu wayii jiraachuu mala jennee yaadna. Maaliif amma hundumtuyyuu kan jedhu full humanitarian crisis guddaa humanitarian crisis guddaatu mudachaa jira jedhu. Egaa kun immoo waan rakkoo uumu fakkaata rakkoo guddaa uumu fakkaata. Egaa kana fakkaata waraanni hanga ammaa jiru kuni waraanichi garamitti akka bahu hin beekamne garuu waraanichi kuni amma fees ta'u maqalee qabatan jechuun waraanicha mo'atan jechuu miti. Har'allee Dochi Weelenii ministeera ittisaa biyyattii wajjiniin kan gaafachaa ture isaa injifanne jechuun maal jechuudha yoomidha jechaa ture warri kuni qabamanii jedheeti warri kuni qabamaniiti achiin booda gaafa seeratti dhiyaatanii. Warri kuni namni isaan jedhan nama 34 nama 40 maal akkasiidha. Namoonni kuni tarii yooma mo'atan iyyuu kan qabachuu danda'u kan immoo hin qabatan ta'a hunda hin qabatan Soviet hunda hin qabatanii nama muraasa fa'aa qabachuu danda'u sana qabatan jechuun garuu waraanni dhaabate jechuu miti. TPLF'n loltuu 60,000 qaba loltuu 250,000tu jira hidhannoo wajjiniin jira kun meeshaan waraanaa akka barbaadetti faca'ee jira meeshaan waraanaa gurguddaan biyyattiin qabdu guutuun harka san jira. Even uumama qabameeyyuu salphumatti warri kun aan harka kennatanii miti. Salphumatti immoo kanii meeshaa waraanaa kanaa kan warra isaa waraanu kanaaf dabarsanii kennanii miti. Deebi'anii baay'ee miidhuu akkasumas badii guddaan ga'uu mala waan fakkaatu miti. Inni guddaan kan baasu ammallee mariidha malee injifannoon hin jiru. Injifannoon dhufuu hin danda'u. Gara siviil waarii keessaa bahuu hin dandeenyetti kan godhamu procurated waariidhamu kanatti kan biyyattiin galte. Egaa kana ergaan keenya kanuma gara kanaanii. Egaa gara oduu lammaffaatti deemnaa. Oduun lammaffaa Oromiyaan har'a maal fakkaattidha? Oromiyaan har'a akkuma qeerroon ibsa baasee iddoo garagaraatti karaan qulqullaa'ee oolee jira. Keessattuyyuu Arsii keessattiyyuu Harar keessatti qeerroonii sochiisaa jalqabeera. Sochiin kun milkaa'inaan xumurameera. Haaluma kanaan akka dhageenyutti ajjeedhaa mana hidhaa cabsuudhaan seeraan ala qabamanii seeraan ala hiiknaa jedhanii akkuma isaan humnaan itti deeman isaanis humnaan itti deemanii mana hidhaa cabsanii baasanii jiru. Akkasumas namoonni baay'een hiriira ba'anii jiru.
karaa qulqulleessaniiru dodolaas akkasuma karaan qulqullaa'ee jira haga ammaa badiin ga'e hin jiru ammaa fi poolisiin waan of qusatan fakkaatu poolisiin of qusatee haga ammaa egaa har'aa nama du'e hin dhageenye garuu karaan Harar keessatti Harargee bahaas Harargee dhiyaas iddoo baay'eetti karaan akka cufameedha kan nuti dhageenye sodaan iddoo baay'ee jira amma karaa bahaa kara dhiyaatiin sochii guddaatu jira wallagga already warri bulchaa bilchiginnaa jedhaman hundu hin jirani bulchaan bilchiginnaa hundi isaaniiyyuu waan sodaatanii dhiphan fakkaata lammaffaa wallagga bahaa keessaa iddoo baay'eetti akka rukutamaniidha waboon baay'ee babal'achaa akka jirudha kan nageenye wallagga dhiyaa keessas iddoo gara garaatti babal'achaa jira shawaa keessattis iddoo gara garaatti babal'achaa jira akkuma isinitti himne naannoo adaa bargaa mugar keessa sochiin gara garaa akka turee fi waraanni akka ture isinitti himnee jirra gara kuyyuus waraanni akka ture isinitti himnee jirra inni kun egaa waan cimee deemu fakkaata iddoo gara garaas akkasuma sochii gara garaatu jira har'aa fi egaa waa'een oromiyaa wanti nuti qabnu kanuma inni biraa Seneetaroonni Ameerikaa akeekkachiisa baasanii kan jedhudha. Seneetaroonni Ameerikaa ammaan kana har'aa baasanii akeekkachiisa baasan kana keessaa otoo jennu seneetaroonni Ameerikaa kun seneetaroota 17tu baase. Seneetarri 17 waan tokko irratti ijjannoo tokko qabaatanii baasuu jechuun waan guddaadha. Maaliif isteetiin tokko seneetara 2 qabdi. Ameerikaan walumaa galatti seneetara 100 qabdi. Seneetarri 100 kun hojii 100tti qabameera. Addunyaa kan geggeessu Ameerikaa waan ta'eefi addunyaan walumaa galatti isaan waan isaan harka jirtuuf yookiin addunyaadha waan cinqamanii fi dhimma biyya tokko biyya 200 fi wayi keessa dhimma biyya tokko irratti dhimmanii waan akkasii baasuun kun waan ajaa'ibaati. Egaa kana dura waan baasuu barbaadan keessattuu dhimma Oromootiin wal qabatee wanti isaan baasuu barbaadan tureyyuu isaa Mike Pompeyootti erganii ture. Wanti suni Oromoo wanta fayyaduudha hanga ammaa miidiyaan hin baasne miidiyaadhaaf ifan goone garuu waan gaarii akka Mike Pompeyootti barreessan quba qabna waan hordofaa jirruuf jechuudha. Sanaan alasii dheengaddaa waa'ee sabaaf sablammii ta'uudhani waraana amma deemaa jiru kuni waraana biyya fayyadu akka hin taane waraana biyya miidhu akka ta'e sabaaf sablammiin waliigallee warri Sumaalee, Sidaamaa, Oromoo, Tigraay, Agaw, Qimaant gara seneetarii fi gara House of Representative erginee turre xalayaa tokko erginee egaa har'aa isaanis xalayaa mataa isaanii baasaniiru. Xalayaa kanarratti xalayaan almost akeekkachiisa fakkaata. Akeekkachiisni kun maal jedhaa? Waan kuni dafee hatattamaan haa dhaabbatu. Waan kuni hatattamaan haa dhaabbatu. Rakkoon waraanni Tigraay fi Abiyyi gidduutti deemaa jiru kuni waan ta'uu hin malle, waan ta'uus hin qabne, siviiliyaaniin uummanni nagaa baay'een miidhamaa jiru. Waan uummanni baay'een miidhamaa jiranii fi rakkoo kana dhaabsisuu qabna yookiin Mike Pompeoon egaa kana waa'ee Ameerikaa, waa'ee mootummaa Ameerikaa keessatti wanti isinitti himnu dhimmi biyya alaa yookiin foreign policy jennu kun imaammanni biyya alaa guutumaan guututti kan pirezidaantiidhaaf kennaa. Pirezidaantiin immoo state secretaryidhaaf kennaa. Haala kanaan egaa Mike Pompeyootti kan isaan barreessanii Mike Pompeoon secretary state departmentiiti. Trump durumaayyuu waan kanatti hin amanu. Kanaafi Mike Pompeoodhaan amma tana dhaabsisu waraana kana jedhaniini. Akka dhageenyatti seneetaroota keessaa muraasni tokko lama kan ta'ani akka jedhanitti
Abiyyi waraana kana dhaabuu qaba. Dhaabuu hin dhaabu taanani namtichi kun akka aangoo gadhiisuu dirqisiisnee saniin booda seeratti dhiyeessuu qabnaa jechaa jiru. Kanammoo isa qofa otoo hin ta'in United Nationiinis United Nation Counciliitti dhiyaatee jira. Abiyyi karaa cufee ummanni Eritiriyaa, rifiijiin Eritiriyaa kuma 96 olii akka rakkatan godhee jira. Akkasumas namoonni baay'een akka rakkatan waan godhee jiruu fi kun immoo akka waar kiraayimiitti waan lakkaa'amuu fi namni kun ammaanachi akkasitti diddaadhanitti fufataadhani tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessaa jiru. Yaadni kun egaa seneetiin hagam irratti waliigalee fudhatee seneetaroonni kan biroos itti amananii hojiirra oolchuun ganaa gaafii jira. Haa ta'u malee warra bilchiginnaarraa wanti argaa jirru deebiin isaan kennanii fakkeenyaaf ambaasaaddar Ameerikaa asii Fitzum Araggaa ibsa kennee jira. Tiiboor Naajitti himnee jirra. Tiiboor Naaj jechuun dhimma Afrikaa irratti iyyuu ittaanadha malee murteessaa miti. Namni kanarratti murteessaa ta'e Maayik Poompiyooti. Maayik Poompiyoo didee inni immoo yeroo baay'ee waraanni kun dhaabachuu qabaa jedhee jira. Haala kanaan gara seneetitis puushiin jira taanan haawusiidhaas kana dura gaafatanii waan jiranii fi puushiin hin jira taanan dhiibban jira taanani waan diduuf hin qabu. Kanaaf waan harka kennachaa jiran fakkaata. Lammaffaa deebiin isaanii tokko tokko waan nama kofalchiisudha. Fakkeenyaaf ambaasaadarri Landan jiru Mallasa Tafariimoo maal jedhanii mootummaan Ingilizii lola Abiyyii fi Tigraay jidduu deemu kana haala gaariidhaan hubatanii jiru. Bammigabbaa tarto'aa jedhanii jechuun nama kofalchiisa. Bammigabbaa jechuun maal jechuudha? Haalan akka gaariitti hubatan jechuun maal jechuudha? Akka gaariin suni maaliin safara gaarii sana? 10 keessaa qormaata kenneef immoo hubachuu isaatii 10 keessaa 10 deebiseef immoo maal jechuudha sun? Atilis hubachiisnee waan tokkodha. Hubachiisnee ibsi kennameefii jira. Waan akkasii hoo jedhame nama adeemsisa. Garuu dhibbatti afaan guutanii kuni waan nama adeemsisna waan dippiloomatii tokkorraa ambaasaaddara tokkorraas hin eegamnedha. Raashinaal thinkingii yookiin namni sababaan yaaduun suni aga ammaa warra bilchiginnaa kana keessaa kan gabbatinidha kan nutti agarsiisu. Kana wajjiniin egaa biyyoota garaagaraattis akkasuma ergachaa jiru. Dammaqa Makonnin biyyoota Afrikaa hedduu deemee jira. Hin milkoofne fi inumaayyuu Suudaniin keessattuu baay'ee rakkisaa jirti. Suudaniin eenyu qoree miilaa itti taatee jirti akka amma arginu kanatti. Namoonni baay'een Suudaniin Itoophiyaa wajjiniin jirti. Abiyyi wajjiniin jirti haa jedhanii malee Abiyyi lafa Amaaraa sana kennee fi sossobatee ture. Isaanis hin dinne har'a ani dhimma laga Abbayaa kana bishaan laga Abbayaa kanarratti isin wajjiniin mari'adhu jettee keessaa hafte marii sana keessaa. Kanaaf Misiraa wajjiniinis mariin godhame hin jiru. Kuni maal argisiisa? Karaa dippiloomaasii akka kufanidha kan argisiisu. Walumaa galatti adeemsi Abiyyi eenyuyyuu itti gammachuun qabu. Hunda caalaa Afrikaan kan itti qaana'aa jiran amma nu salphise. Afrikaa yeroo hundumaayyuu walii obsuu dadhabnee rakkoo keenya karaa nagaatiin hiikkachuu dadhabnee waraanatti galuun kuni dadhabbina guddaadha jedhaniiti kan isaan ibsan. Akkuma isiniin jedhe qorannoo waldaa Afrikaa irra jira. African Study Association irratti hayyoonni hedduun hayyoonni dhimma biyya sanii qoratan hundi akka gaddanii fi wanti kuni ta'uu akka hin qabnedha kan isaan ibsan. Maaliif rakkoon in uumama biyya kanittiyyuu garaagarummaan in uumama biyya kamittiyyuu garaagarummaan walitti bu'iinsi yaadaa guddina fida malee rakkoon fidu. Kanaaf garaagarummaa sana obsanii deemuun garaagarummaa sana walii baatanii wal danda'anii deemuutu silaa iddoo tokko nama ga'a malee gara waraanatti galuun kun tasuma waan ta'uu hin malleedha. Hunduma caala Abiyyi hundumaayyuu cafallaqee hin deema.
hundi isaayyuu akkanani jedhetti hin deemu taanan du'een argamaa jechuudhaan kan dhufeedha kuni amma hundumti iyyuu namni hundi tajaajilaa walumaa galatti ashkara abiyyi ta'ee jira ashkara abiyyi hundi isaayyuu waan abiyyi hin godhan taanan dhume dubbiin namni tokko jala dubbachuu hin danda'u waan tokkos gochuu hin danda'u ofii isaatiin yaaduu hin danda'u didee jennaan dideedha bayi as keessaa jechuudha. Gadduun lakkii waraanni kun nutti hafu jennaan xalayaa tokkoon kan ari'amu. Namoonni baay'een xalayaa tokkoon kan ari'aman marii tokko malee eenyu wajjiniinuu mari'atu. Biyyattiin keessattuyyuu yeroo wayyaanee sana waan dhaabni jiruu fi karaa dhaabatiin itti mari'atameeti yoo xinnaate mariin tokko godhamee wayyaaneen keessatti olaantummaas qabaattu hamma tokko dhaabni illee mari'atee yeroo didu jira yeroo didee lakki jedhee wanti sun hafu jira amma warri wajjiniin mari'atamu tokko hin jiru dhaabni wajjiniin mari'atu tokko hin jiru hundumaa kan godhu abiyyi jechuun akka Dr. Darajjeen jedhetti abiyyi jechuun dhaaba jechuun abiyyi amma kanaan ala waan tokko hin jiru kanaafi kun immoo kufaatii guddaatti nu geessa malee rakkoo keenya keessaa nu baasa karaa kamiiyyuu injifanne jedhu maalii jedhu injifannoon jedhamu hin jiru injifannoon dhumus hin jiru dhufuus hin jiru ummata Tigraay wajjiniin akkasitti tasuma jiraachuu hin dandeenye ummanni Tigraay hedduu gaddeera ummanni Tigraay hedduu waan kanatti miidhamee jira silaa otoo ta'e gara kamiiyyuu haa ta'u bilchiginnaarraas haa ta'u Tigraay irraas haa ta'u akka isaan jedhan abaa'oo shan irraas haa ta'u namni du'uun qabu nama dhabuun qabu qabeenyi biyya sanaa nama jaalala namaati nuyi jaalala seeraa miti jaalala daangaa miti jaalala biyyee miti biyyee nomaa miti biyya waan jedhamu abstraactedha biyya waan jedhamu yoo barbaanne biyya jijjiiruu dandeenya akkuma nuti jijjiirree diaasporaa taanee kan barbaade lammummaa isaa jijjiiree kan barbaade immoo lakki lammummaan jijjiiruu biyya barbaade jiraatu jechuudha wanta achitti nu hin jiru garuu namni nama jaalanna taananii nama sana biyya kamiyyoo taane walitti dhufeenya qabu nuti diaasporaa hedduun Ameerikaa keessa jiraatu dhimma Ameerikaa caala dhimma biyya sanaatiif yaaddeessu dhimma biyya sanaatiif halkanii guyyaa lammii Ameerikaa ta'e asii hojjetee otoo bulu hundi keenya hojii mataa keenya otoo qabnu wanta asitti nu qabu baay'ee otoo qabnu garuu kan halkanii guyyaa ganamas galgalas feesbuuk irratti feesbuuk irra oollu feesbuuk ilaalaa oollu fi waa'ee biyya keenya waan nutti dhaga'amuuf lammii waan achi qabnu firaachii waan qabnuuf nama sana waan jaalannuuf jaalala ummata sana jaalala biyya sana waan qabnuuf biyya woo jennu biyyee miti mukaa miti gaaraa miti bishaan miti that's nothing namni yoo hin jiraatin sun hiikan qabu daangaan hiikan qabu maaliin meeshaa waraanaa maal whatever hiikan qabu siidan isaan jaa hiikan qabu hiika kan qabu nama qofaadha jaalala namaa sanaadha kanaafi jaalala namaa sana kanaafi keessattuyyuu gadaa keenyatti filosoofii keenyatti gaafa deebinu gadiyyoon jalqaba gadaa gaafa hundeessu seeraaf jaalala sii kenneedha seerri jaalala malee gatiin qabu jaalalli seera malee gatiin qabu kuni lamaan waliin hin deeman taanan eessayyuu hin ga'u kan dhabne amma jaalala biyya sanitti wal jaalachuutu hin jiru kan nu jeeqaa jiru keessattuyyuu warra nafxanyaa yeroo hunda daangaa fi seera qofa jedhan olaantummaan seeraa jaalalli namaa hin jiru taanaan maal godha jaalalli seeraa maal godha maal gatii qaba yoo olaantummaan seeraa bakka jaalalli hin jirretti jaalalli hin jira taanaan garuu olaantummaan seeraa hin kabajamu olaantummaan seeraa hin barbaachisu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf garuu ummata sana jaalachuutu barbaachisaadha amma haala itti duulamu lafa keenya deebisan jechuun lafa isaa gara tokkoon Itoophiyaa tokkitti otoo jedhanu gara kaaniin lafti kuni keenya lafti kuni kan isaaniiti lafa kana nurraa fuudhanii nu saaman maal jechuudha sun waan hiikan qabneedha lammaffaa lafti deebi'u hin jiru lafti referendamiidhaan yeroo kamiyyuu naannoo kamirraa karaa nagaatiin referendamiidhaan namni yoo naannoo kana jalatti buluu barbaanne jedhan akkasitti bulu naannoo kana jalattis buluu barbaanne jedhan akkasitti bulu sanaan ala referendamii hin geggeeffamu taanani
lafa kileemiidhaan lafti abalu kan kooti jechuu qofaadhani kan ofii godhachuu hin danda'amu. Akka Finfinnee nu saamanii kileemii qofaanii nu saamanii ammas kan keenya jedhan kanaani itti adeemuun hin danda'amu. Fuuldurattis hundumtuuyyuu obbareera hundumtuuyyuu of eega. Kanaafi ammuma kana marii nu barbaachisa. Marii warri maal ta'an akka kaleessa jenne san konsensasiidha. Konsensasiin keenya immoo waliigalteen keenya immoo warri maal taana jedhe waan ta'u dhabuudha. Marii ilaaf ilaameedhaani walitti deebinee mari'achuutu nu baasa. Keessattuu uummanni Oromoo ammallee taanan dhaabbileen siyaasaa Oromoo waan baay'ee isinirraa eegna garuu waan baay'ee isinirraa argaa jiru. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha. Itti gaafatamummaa jalaa hin baatan. Amma yoo uummata Oromoo kana geggeessuu baattan geggeessummaa guddaatu isin eeggate yeroo kanatti. Akka Oromootti maal goona? What is the alternative? Amma haala sadii jira. Sinaariyoo sadii jira. Abiyyi warra Tigraay mo'achuu danda'a. Warri Tigraay warra Abiyyi mo'achuu danda'a. Lamaan wal mo'achuu dhiisuu danda'u. Yookiin akkuma jedhamu kana araaratti galuu ni danda'ama. Araarri kun inclusive ta'ee waan hundumaa hammatee warra hidhaman hidhaa baasee achiin booda biyyattiin kun rakkoo jirtu keessaa ba'uudha gochi keessan sochiin keessan baay'ee barbaachisaadha. Maali yoo hidhamtanii guyyaa tokko hiriira nagaa waamtanii hiriira nagaa Finfinneetti waamuu dandeenya. Bilchiginnaan waamaa jira nu deeggaraa jedhee waamaa jira. Isinis immoo nu deeggaraa jettanii waamuudhaan mirga qabdu. Yoo barbaachisaa ta'ee karaa seerati. Yoo didan isin nu didan jettanii ibsuu dandeessu. Uummanni garuu hiriira nagaa hin didamu jedhee ba'uu qaba. Hiriirri nagaa didamu hin jiru. Amma tokko warri Amaaraa maaliif yaalanii suni hin ta'u jedhanii sossobanii duubatti deebisan. Garuu dhiibban suni dhiibban waraanatti amma galame kuni achirraa dhufe. Ummatichi suni kaka'umsa sanaan waan ka'eef. Iliitiin isaanii hunda caala hojjechaa jiru keessattuu iliitiin Amaaraa amma yoo xinnaate kaleessaa fi har'a iskoolarii 10 oliitu dhimma Itoophiyaa irratti waraqaa dhiyeesse hunduu kan jedhan Abiyyi ilaalcha bara 1974tti deebisaa jira biyyattii kana. Regressionii irra jira. Reactionaryidha Abiyyi. Progressii otoo hin ta'ini reformarii otoo hin ta'ini Abiyyi reactionaryidha. Walumaa galatti duubatti fiiga. Gommaan Abiyyi duubatti malee fuulduratti hin fiigu. Akkuma inni jedheeyyuu barattoota sochii barattootatu dhibee guddaa rakkoo guddaa biyyattii kanatti fide. Maaliif barattoonni qonnaan bulaan miidhame waan jedhaniif sabaaf sablammii miidhame waan jedhaniif Abiyyi miidhaan hin jiru jedhee namaa maluudha. Minilikii waan gaarii hojjete malee harma murree harka murree nama jedhudha. Nama harka mureef siidaan dhaabate. Nama miila mure nama yaraaf siidaan dhaabate. Otoo beekee Hiitilariidha siidaa otoo dhaabanii maal jedhama? Akkamitti ilaalama? Reesistiidha hin jedhamu kun. Namni mootiin tokko yoo Hiitilariidha siidaa dhaabe ummatumta addunyaa akkamitti ilaala? Kanaafi egaa Oromoodhaaf at least akka Oromootti Hiitilarii fi Minilikittuu garaagarummaan hin jiru. Hiitilaris uummata Juu fixe. Minilikis uummata Oromoo fixe. Kanaafi Oromoof walqixa. At least Oromoo parsantii 40 saniif yaadni uummata Oromoo sun silaa fudhatamee achiin booda yaada uummata Oromoo sana fudhatanii hojiirra oolchuu ture. Isa gama siyaasatti translate godhanii mootii guddaa ani Oromoodhaan gatiin qabu. Akkuma jenneeyyuu Oromoon reaffirm gochuu barbaada. Oromoo jechuun confirmationii barbaada. Ani Oromoodha gaafa nuun jedhee waan Oromoon narraa eegu gochuu qabu. Waan Oromoon narraa eegu godhu taanan affirm godhu confirm godhu taanani Oromoodha naan jedhu ani Oromoodha jedhee jechaa oolellee jechuudha. Kanaafi Abiyyi ani Oromoodha jedheef Oromoodha jedhu. Maaliif gocha Oromoo sana hin godhu waan Oromoon irraa eegu sana hin godhu.
waan biyyattii sana sabaaf sablammii Oromoo qofaa miti Tigreen, Sumaalee, Sidaaman hundi sodaa keessa gangale hundi amma baaragee hundi kan irriiba dhabee akkasitti bulaa jiru kuni jeequmsi kun iddoo hundatti kaka'uudhaaf hundumtu iyyuu emotional ta'ee eeggachaa jiru kun maalirraa kan ka'e qabiinsa isaatirraa haala gaariidhaan gatiin qabiniifi deebii isaanii sana waan hin deebisaniif waan affarmin godhiniif waan waadaa gale san hin raawwatiniidhaaf otoo dhuguma federaalizimiin dhugaa hin dhufa ta'e waraanni Tigraayitti banamu hin jiru. Federaalizimii dhugaatti namana yoo ta'e jechuudha. Federaalizimii dhugaa ka'ee filannoo geggeessan yes filannoo geggeessan maal rakkoo qaba. Filannoo geggeessanii baga geggeessitanii jedhee otoo kan mo'ateen baga mo'atte jedheenii dubbiin achumatti qabbaneessuu danda'u ture. Akkuma Nobel Piraayizii fudhateera san. Yeroo san itti nu sobuudha jecha nuti ashabbaariidha jechaa ture. Nuti ashabbaariidha gaafa jedhu san isa amannee turre. Amma gocha sana ofii isaatii gochaa jira. Ofii isaatiitti deebi'aa jira. Afaan lama ta'e jechuudha. Otoo akka sanitti deemee jiraate hundumti silaa hin fudhatu. Egaa kana caala isinitti dheeressinuu waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo hundumaayyuu filannoon keessanii simbirtuu miidiyaa haa ta'u simbirtuu miidiyaan galgala sa'aatii kanatti akka Ameerikaa seentaraalitti 11tti akka dhiistitti immoo 12tti kan oduu keenya isinii dhiyeessinu. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif hedduu isin galateeffannaa gara weebsaayitii keenyas dhuftanii weebsaayitiin keenya kunoo isa kana www.africanlightbookandcoffeeshop.com asirraa waan barbaadan bituu hin dagatinaa. Yoo barbaadan kitaabaa, yoo barbaadan kitaabaa, yoo barbaadan buna bituu hin dagatinaa. Kanuma wajjiniin egaa oduu xinnoo wayii waan isinitti hin himini ture. Artistii Jaamboo waan tokko bahee ture. Waan keessan nu ergan tokkotu ture. Dhukaasatu ture Adaamaa Ayyuu Fuulduraa bakka mana sirbaatu jira. Jaamboon mana sirbaa sana ture. Mana sirbaa sanitti namoonni gareedhaan walitti bu'anii gareen kuni sirba nu filadhaa sirba kanaa jedhanii sirba Jaamboo yeroo sadii erga sirbisiisaniin booda sirba Hacaaluu gaafa sirbisiisanii warri minjaarii tokko dhukaasa bananii achiin booda namni kun boksiidhaan kun karaateedhaan wal dhahaa ture. Jaamboonis achi keessa jira. Tarii Jaamboo miidhuu danda'u mee qulqulleeffadhaa jedhanii achi bilbilee qulqulleeffannee ture. Warra achi jiranii akkamii Jaamboo quba qabdaa jennee turre. Galgala waan nutti himanii lakkii quban qabu waan akkasii ta'ee garuu jedhanii nutti himanii waan ta'e sana hundumaa nutti himanii jiru. Nama lamarraa qulqulleeffannee jechuudha. Amma otuu gara oduutti hin galin dura nama Jaambootti hiikuu maaloo ammuma kana bilbilaatoo nutti himaa jenneeni jirra. Akka warri kun nutti himanitti Jaamboon nagaadha. Homtuu rakkoon hin jiru nagaan jira jedhee jira. Egaa baga Rabbi si baasee jennaani Jaamboodhaani hundaafiyyuu yeroo ammaa kana of eeggannoon barbaachisaadha. Keessattuu artistoonni keenya halkan hin bayinaa. Galgala yeroo dhangalaa halkan hin bayinaa wanti deemaa jiru waan gaarii hin taanee fi egaa kanuma jennaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundaa filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'uu bittaa barbaadaniif immoo African Light Book and Coffee Shop nagaan bulaa kan ooltan nagaan